Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kibxataa bitootessa 3 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 24 bara 2012 keessummeessaan keessaan irraan namoo daandiiti. Godina Ameerikaa 14 ardha nama eger pirezidaantii Tiraamp waltafeetiin pirezidaantii ta'uu danda'u dorgomatu keessa filataa guyyaa kanaan Super Tuesday jedhan eentu mo'atu seetan soraala keetti mataa oduu keessaaf tokko. Imaltoonni biyyoota vaayirasiin koronaa itti argame keessaa gara Itoophiyaa dhufan kanneen 900 ol ta'an irratti addatti akka hordoffiin fayyaa geggeessamaa jiru dubbata mootummaan Itoophiyaa. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti bakkawwan tokko tokkotti miidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'uu manni murtii waliigalaa naannichaa dubbatee jira. Uummanni Oromoof geggeessitoonni tooftaaf gootummaa lolaan waraanichatti hirmaatan Aduwaatti akka injifannoon argamu qooda guddaa gumaachan jedhu hayyoonni seenaa VOA'f ibsa kennan. Qophii waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina kana maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina. Godina Ameerikaa 14 ardha nama paartii Demokiraat keessaa pirezidaantii ta'uu fi pirezidaantii Tiraampiin waltafuu danda'u keessa filata. Guyyaa kanaan Super Tuesday jedhan namni godina akkana moo'e eger pirezidaantii Tiraampiin waltafeetiin dorgomuu danda'a paartii Demokiraatillee bakka bu'uu danda'a. Dorgommii tanaan Demokiraatota keessaa nama 20 jalqabee amma namum xiqqaa waltaf walum jala wal buusanii gara afuriitti deebi. Minnesota keessaa Senator Amy Klobuchar bulchaan magaalaa Indiyaanaa kadurii Pete Buttigieg fi warra kana kan waltaaf warri hafammoo ebelu wayyaa jedheetiin yoo fi mo'ame abbaa dabarsuutiif dabarsa. Filannoo hardhaa tanaan Senator Vermont Bernie Sanders Super Tuesday mo'uu danda'a jedhee warra irra gulleen hedduu Jim Maloonitti ergeetu jubeennutti. Ittaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joo Baayiden Saawus Kaarolaayinaa keessatti injifachuun isaanii kutaalee 14 hafan keessatti akka injifatan abdii kenneef. Yoo Dimookiraatonni na kaadhiman Doonaald Tiraampiin nan injifadha jedhee namana Naansi Peloosii afaan yaa'ii mana maree taatee turti. Senetis deebinee dhuunfanna. Baayiden Saawus Kaarolaayinaa injifachuun dorgommii jiru sanataricha kutaa Vermont Bernie Sanders taansuun akka dursan carraa kenneef. Sanders kutaalee gurguddoo Kaalifoorniyaa fi Teeksaas keessatti filannoo geggeeffamu injifachuuf abdatu. Nuti sochii dhaloota baay'ee fi sanyii hedduu hirmaachise kan dinagdee fi mootummaa hundaaf hojjetu malee dhibbarraa harka tokko qofaaf kan ta'u humna miti. Kibxati har'aa bulchaa magaalaa Niiwuork duraanii Maayikil Biluumbergiifis guyyaa itti qormaataa guddaadha. Dureessichi Biluumberg beeksisa televiziyonaaf $1 miliyoonaan lakkaa'amu kabaasan yoo ta'u yeroo jalqabaaf uummata sagalee kennu waliin kallattiin wal arguuf jiru. Bulchaan Niiwuork duraanii kun pirezidaanti Tiraamp akkaataa isaan faca'ina vaayirasii koronaa itti qaban illee akkaan qeeqaniiru. Pirezidaantichi siyaasa boodatti dhiisanii uummata of booda hiriirsuuf duula geggeessanitti siyaasa biyyattii addaan qooduutti fufan. Nuti kana gochuu hin dandeenyu. Kibxata har'aa Deemokiraatonni kaadhimamtoota pirezidantummaaf namoota keessaa filatan hedduun qaban. Kan kana dura kaadhimamanii fi dorgomaa turan senatarittiin kutaa Minisootaa Amy Klobuchar duula filannoo geggeessan kaleessa addaan kutaniiru. Bulchaan Beendi Kibbaa kan kutaa Indiyaanaa duraanii Pete Buttigieg dorgommii keessaa ba'aniiru. Addunyaan dhukkuba haaraa lafa dhufe vaayirasii koronaa karaa ofirraa dhoortuun falachuma jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi teenya bala keessa jirti jenneetiin ammatti labsinuu jedhe. Akkuma dansaa jirra waan cufaayyuu kurfoo jirraa jedhe. Ameerikaan gannum gannaan biyyisiitti nama 25 haga 70 ta'u dhukkuba qandhoo akka dhaamochaa fakkaatee nama dhufuun gannum gannaan wallaanti. Lakkoofsi koronaa kaamma kun ammoo xiqqaa waan taateef tanaaf yaatti qophoomnee jedha. Ameerikaatti nama akka oduu gargaraa argannetti nam 106 irratti koronaa kan argani gar nama 6 kanaan lubbuu dhabe.
Dhaabii Twitter dhukkuba haaraa lafa dhufu vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin hojjettoota isaa ardhaa jalqabaniitiin mana akkujii hojjetan dhaamate. Dhaabii Google damee Awurooppaalleen hojjettoota isaa hedduu ta'aniin waajjira guddaa Ayirlaand jiraniin guyyaa tokkoof hojii irraa oolaa jedhe. Wanni inni guyyaa tokkoof hojii irraa oolaa jedheetti fitti nama dhukkuba kan fakkaatu milkeet kan irratti arganitti hojjettoota keessa mul'ateef jedha. Vaayirasiin koronaa kana ganna dabre Chaayinaatti argani hagammaatti nama 3,000 caalutti lubbuu dhabe 90 caala irratti argani biigar 70tti dhukkuba kana arginee jedheetiin himachuu jira. Gamkaan immoo Biriitishilleen dhukkubi kun akka malee hammaachuu danda'a jetteetiin yooyyuu dhibii kun hammaate geejjiba dhaabullee dandeenya jetteetiin biyyisiitti himatti taatullee dubbii cuuf keessa qulqulleeffachaa waan deemnuufi irrifatinaallee jedhaniitiin dhaamatan bulchooti akkuma xaaliyaanii xuyyuurisii chaayinaa dhaquu dhoowwatte maaf nulleen geejjiba kennachitti yaa'uun dhoowwar jedhee fagaafatalleen hedduu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa gidduu Andaargaachoo jedhetti mariin biyyittii isaanii hidha Abbaayyaa irratti Masriif Suudanii wal mari'achuu jirtu Ameerikaan hujum jaarsummaat hojjetti jetteetiin abdannaa jedha. Akka ministeerri kun VOA'tti himetti Ameerikaan akka mariin tun ariifattee deemtu feete. Mariin akkana tun ammoo wama jarjarti malee hubannaan deemu waan taateef ariitiin tun waan nuun taane jechuun dubbata ministeerri haajaa alaa kun. Waraanni mootummaa Somaaleetii fi Juubalaand kalee wal dhabeetiin magaalaa Sumaalee bira jirtu tokko Bulaa jedhan biratti walirratti tokkosee jedha galmoo daawit oduu nu ergeen. በኬንያ ድንበር ላይ በምትገኘው የሶማሊያ ቡልሃዋ ከተማ ትላንት ከሰዓት በጁባላንድ ኃይሎችና በሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ወታደሮች dogoggora teeknishaanii irraa uumameen dogoggora teeknikaatii itti deebina oduu taantutti dabarra. Naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldiyaatti akka barattootaa fi bulchootii jedhanitti amma lafti nagumaa barattootillee nagumaan barachuutti jiran. Yuunivarsiitii kanatti ji hedduun duratti barattootii hedduun miidhamanii kaan lubbuu dhabaniitiin barattootii sodaataniitiin qayyoofiitti deebi'an. Akka Masfiin Arraagee oduu achiin wergeen jedhetti barattooti amma lafti nagaa waan taateef sodaa dhiisaniitiin qaeeggalanii waan jiraniif nagumaan barachuu danda'anii jedha. Oduu reefuu jenne dabarra hagasitti. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya imaltoonni biyyoota vaayirasiin koronaa itti argame keessaa gara Itoophiyaa dhufan kanneen 900 ol ta'an irratti addatti akka hordoffii fayyaa geggeessaa jiru Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Inistituutichi ibsa arra kenneen akka beeksisetti ittisaa koronaa vaayirasiitiif ciminaan akka hojjetaa jirudha kan inni dubbate. Muktaar Jamaaltuu ibsa kan hordofuudhaan gabaase. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa har'aa waajjira isaatiitti sabaa himaaleedhaaf kenneen akka beeksisetti dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 jedhameetiin moggaafame ittisuudhaaf hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jira jedhe. Daayireektarri olaanaan inistituutichaa Dr. Eebbaa Abaate namoonni hedduun biyyoota dhibeen kun keessatti mul'achuu gabaafame keessaa dhufan akkaataa itti hordofamuu danda'amuun diriirfameetiin hojiin hojjetamaatiin jira jedhan. Namoonni hundinuu guca guutaniitiin kan hordoffiin irratti taasifamu yoo ta'u hordoffiin fayyaa guyyoota 14f taasifamullee itti fufuu kaasan. Hanga ammaatitti namoonni 756 ta'an hordoffii guyyoota 14f irratti taasifamu xumurataniitiin kan bahan yoo ta'u ammatti Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa namoota 932 haala fayyaa isaanii ganamaa galgala hordofaatiin akka jiru beeksisan. Dr. Eebbaan akka kaasanitti eeruleen namoota mallattoon dhibee koronaa vaayirasiin wal fakkaatu irratti mul'ate 7 akka haaraatitti dhufaniitiin giddugalli deebii kennuu balaalee fayyaa hawaasaa inistituutichaa qorannaa irratti taasisuu dubbatan. Dr. Eebbaan haaluma kanaan namoota 7 keessaa 3 isaanii irratti mallattoon dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame garuu qorannaa laaboraatoorii taasifameen
vaayirasii kanarraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'ee jira jedhan. የዓለም ተለዋዋጭ ሂደትን ታሳቢ በማድረግ በፊት ቻይና ላይ ፎከስ አድርጎ የነበረው haala jijjiirama addunyaa xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan sakatta'iinsa kanaan dura dhimma chaayinaa keellaa irratti qofa xiyyeeffanneetiin turre amma haala isaa bal'isuudhaan qorannaadhaa fi turtii guyyoota 14 taasifnullee biyyoota 4 itti daballeetiin jirra. Haaluma kanaan imalaan kamiyyuu kan Kooriyaa Kibbaa, Jaappaan, Xaaliyaanii fi Iraan irraa dhufu adeemsota barbaachisaa ta'an erga guuttatanii booda kan isaan gara Itoophiyaatti galan. Erga galaniillee haalli fayyaa isaanii guyyoota 14f akkuma kanaan dura imaltoota Chaayinaatti taasisaa turretti walduuka hordoffiin taasifamaa fi adeemsi kun kan inni eegale guyyoota 5 asi. Haaluma kanaan waliigalatti Chaayinaa yoo itti daballee adeemsa hordoffii kana keessatti biyyoota 5tu hordofamaatiin jira jechuudha jedhan Dr. Eebbaan. Dr. Eebbaan akka kaasanitti hanga ammaa eeruleen shakkiidhaan namoota 90 irratti qorannaan taasifamuu isaanii eeruleen hundi isaaniitiyyuu erga qoratamanii booda namoota 24 irratti mallattoon dhibee kanaan wal fakkaatu gabaafamee garuu erga laaboraatooriin sakatta'amee booda hundi isaaniitu dhibee kooronaarraa walaba ta'uu isaanii akka mirkaneeffame dubbatan. Vaayirasii dhibee kooroonaa kana ittisuudhaaf hordoffii cimaa kan taasisu koreen addaa ministeerotarraa walitti qindaa'ellee eegalamuu isaa yaadachiisan. Dr. Eebbaan adeemsa kana keessatti leenjileen hubannaa kennuu namoota keellaadhaa fi bakka eegdolee daddarbaa irratti eegan buufata xiyyaaraa idila addunyaatii fi akkasumatti immoo sadarkaa dhaabbata fayyaa idila addunyaatiin naannoleedhaa fi dhaabbilee federaalaa dhimmi ilaallatu hundaafiyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan Dr. Eebbaan. እንግዲህ በሽታው ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን አልገባም። ነገር ግን አልገባም ማለት ነገሮች ይለዋወጣሉ። አሁን 67 ሀገራት ammatti dhibeen kun Itoophiyaa keessa hin seenne garuu amman seenne jechuun haalli hin jijjiiraman jechuu miti. Haala amma irra jirruun biyyoonni 67 guutuu addunyaatitti dhibee kanaan qabamaniitiin jiru. Gama Afrikaatitti illee yoo dhufne biyyoota 3 keessatti namoonni 6 Afrikaa keessaa dhibee kanaan qabamanii jiru. Kana jechuun Itoophiyaa keessa tasumallee dhibeen kun seenuu hin danda'u jechuu miti. Falli isaa yoo kan seenu taate hawaasni maal gochuu qabaadha. Hawaasni waan kana durseetiin beekee of eeggannoo taasisuu qaba. Kanaafuu haala sadarkaa addunyaatiin deemamaa jiruun rakkoo hammaataa ta'ee dhibee kana babal'isaa jiru keessaa tokko sodaadhaa fi shororkaa daangaa darbe. Kana hambisuudhaaf ammoo falli isaa ijoon sodaadhaa fi shororkaa barbaachisaa hin taane keessaa ba'uudhaan of eeggannoodhaa fi maal gochuu akka qabamu durfamee irratti yaadamuun barbaachisaadha jedhan Dr. Eebbaa Baata. Ministeerri Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa yeroo fayyaa magaalaa Finfinnee waliin illee qindaa'uudhaan ogeessota fayyaa magaalattii keessa jiran 550 ta'an marsaa 5 leenjilee garaagaraallee kennaa fi akka jiru beeksaniitiin jiru. Haaluma kanaan hawaasni qulqullummaa isaa eeggachuudhaan harka isaa erga qulqulleeffatee booda akka socho'u harka qulqullina hin qabneen afaan funyaanii fi ija tuttuqurraa akka of qusatu namoota biyyoonni koronaa vaayirasii irratti mul'ate keessaa dhufan wajjin yoo xiqqaate yeroo muraasaaf walitti dhufeenya garaagaraarraa akka of qoqqobuu fi namoota shakkii akkasii irraa qabu osoo ittiin siqin meetira 1 hanga meetira 2 irraa fagaachuudhaan dhibee kan ofirraa ittisuun akka danda'amullee Dr. Eebbaa Abaate Daayireektarri ol'aanaan Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Gabaasaa nutti ceenaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf nageenyi abboota murtii tikfamuu akka qabu manni murtii waliigalaa naannichaa gaafatee jira. Naannicha keessatti bakkawwan tokko tokkotti miidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'ullee dubbata manni murtii kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Tujubeetu dhiyeessa. Naannoo Amaaraa bakka tokko tokkotti haqinuu duraa jal'ate qaamota jedhaniin abboota murtii irratti haleellaan raawwataa jiraachuu manni murtii muummichi naannoo sanaa beeksisee jira. Manni murtichaa gocha akkasii walabummaa murtii irra dhiibbaa kaa'aa adeemsa murtii haqaas lafarra harkisaa jechuun balaaleffate. Torban kana Goojjam dhiyaa magaalaa Durbeetee keessatti abboota murtii 3 irratti reebichi raawwate sirna dhabeeyyii kanneen haqinuu jaraa jal'ate jedhaniin ta'u Daayirektarri sabquunnamtii mana murtichaa obbo Taazzabaachoo Xaasa dubbataniiru. የካቲት 18 2012 ዓ.ም ደቡብ አቸፈር ወረዳ ዱርቤቴ ከተማ ጉራን አለ 18 bara 2012 aanaa Duba Chafar magaalaa Durbeetee keessatti guyyaa keessa naannoo saa 12 nuusa hanquu abboota seeraa keenya jechuun obbo Efreem Kidaane
obbo Chaalaachoo Taaffareef obbo Warqinaa Chakkol irratti yeroodhaaf namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa irratti raawwachuun miliqaniiru. Sirna dhabeeyyiin akkasii anaaf murteessitu malee jechuudhaan humnaan gargaaramuudhaan bakka isaan jiran hordofanii duukaa deemuudhaan tarkaanfii fudhachuu waan irra deddeebi'ee raawwataa jiru waan ta'eef kunis waan nu yaaddesseef ibsa baafne ilaalchisa akkatti kennamu gochuu barbaanna. Kanneen yakka kana raawwatan qabuuf gareen qorannaa tokko hundaa'ee hojii guddaa hojjetaa jira. Gareen qorannaa kun hojii attamattamee hojjete isa jedhu ittaannee kan ilaallu ta'ee yeroodhaaf gareen kun dhaabatee hojii hojjetaa jiraachuu uummati akka hubatu barbaannaa jedhan. Abboota murtii haleellaan kun irratti raawwate keessaa obbo Efreem Kidaane gama isaaniin namoota haleellaa kana raawwatan hin beeknu akeeki isaanis maal akka ta'e hin beekamu jedhan. Sadan keenya waluma faana turre. Haleellaan sun kan nurratti raawwatame dullaadhaani. Qoosee keenyarra karaa booddee nu rukutan. Akeeki isaanii maal akka ta'es hin beeknu. Akkuma yeroo kaanitti gaafatama keenya baanee naannoo sana waldaan kiristaanaa waan tureef achi geenye taa'utu jirru kun nurratti raawwatame jedhan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa obbo Taazzabaachoon gama isaaniin haleellaan wal fakkaatu naannolee adda addaatti abboota murtii irratti kan raawwatamuuf lakkoofsi isaas yerootti dabalaa waan dhufeef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf abboota murtiitiif nageenya isaanii eeguu qabaa jechuudhaan yaadachiisaniiru. እንዲህ አይነት በዳኞቻችን ላይ ጥቃት ሲፈጸም ዛሬ መጀመሪያው አይደለም በተደጋጋሚ abboota murtii keenya irratti haleellaan akkasii ennaa raawwatamu kun isa jalqabaa miti irra deddeebi'uudhaan naannolee adda addaatti haleellaan raawwatama haleellaan kunis abboota murtii keenya hamma abdii kutachiisutti geessiseera abboonni murtii manneen murtii keenya keessa jiran martinuu dogoggoran qaban jechuu hin dandeenyu haa ta'u malee sirna ofiisaa danda'e qaba tokkoffaa miidhamneerra murtichi sirrii miti kan jedhan yoo jiraatan oliyyannoo gaafatanii si'a 2-3 irra deddeebi'anii sirreessuuf carraa qabu. Lammata immoo yoo rakkoon naamusa dhabuu abbootii murtii keenya irratti mul'ate tarkaanfiitu fudhatama. Kanneen akkasii jiru. Tarkaanfiinis fudhatamee beeka. Kan ari'aman jiru seeraan gaafatamanii mana hidhaa kanneen seenan jiru kanneen adabamanii akka irraa baratan taasifamanis jiru. Adeemsi mana murtii ifaa waan ta'eef humnaan gargaaramuun sirrii miti adeemsa murtii haqaa dhiibuu ta'a jedhan. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kanneen magaalaa Baahir Daar keessaa yaada kennan akka jedhanitti mootummaan haleellaa akkasiin ittisu ta'ee olaantummaa seeraan kabachiisu taanaan filannoo biyyoolessaa dhufaa jiru irratti rakkoo guddaa uumuu malaa jedhan. Abboota murtii haleellaan irratti raawwatame keessaa 2 wal'aansa fayyaa argatanii mana ofiitti kan deebi'an yoo ta'u tokko garuu miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argataa kan jiran ta'uu itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa ibsaniiru. Akkuma duraan oduu keessatti dubbanne waraanni mootummaa Somaaliyaa fi Jubaalaand kaleessa wal dhabanii magaalaa Somaalee kan Bulhaa jedhamu keessatti walitti dhukaasan galmoo daawwitu Naayiroobii irraa gabaase kuno. Walitti dhukaasi kaleessa magaala Somaaliyaa Bulhaa jedhamtu kadaangaa Keeniyaa biratti argamtu keessatti humnoota Jubaalaandii fi raayyaa ittisa biyya mootummaa jiddu galeessa Somaaliyaa jidduutti uumamu hangafoonni mootummaa Keeniyaa dubbatan. Miseensi mana maree kutaa bulchiinsa Mandeeraa Mahamad Maalim lolli kun kan dhalate yoo miseensonni raayyaa Somaaliyaa Abdirashiid Hassan Abdii Nuur Iliyaas yookaan immoo Abdirashiid Janaan ministeera Somaaliyaa duraanii yakka ajjechaan himatamanii to'annaa jala turanii maneedhaa keessaa miliqanii naannicha keessa jiru jedhaman to'annaa jala oolchuuf socho'an loltoota isaan deeggaran humnoota Jubaalaandiin walitti dhukaasanii jedhan. Our government relocates the people who are illegally in our border. Mootummaan loltoota ollaa hidhannoo qaban gara 100 ta'an adda baasee bakka isaaniif malu qubsiisee jira. Amma yeroo kana walakkeessa magaalaa Mandeeraa keessa jiraattonni baqatanii jiru. Namni hedduunis qe'ee gadhiisee jira jechuun dubbatu hangawii kun. Mr. Maalim miidhaan lola kanaan dhaqqabe beekamuu baatus garuu nageenyi naannoo waan boora'ee fi amma manneetiin daldalaa fi waajjiraaleen mootummaa cufaa ta'uu himani. Lola kaleessaatiin kan mootummaa Soomaaliyaan barbaadamaa turan Abdirashiid Janaan bakka sanaa jiraatanii yookaan dhiisanii haga yoonaa wanti beekamu hin jiru. Mr. Rashiid ministeera nageenyaa duraanii yakka ajjechaa fi sarbiinsa mirga namoomaa yoo bara hojjeera turan dalaganiif mootummaa Soomaaliyaan barbaadamaa turanii hagayya bara 2019 to'annoo jala oolfamanii ka turan yoo ta'an dhuma amajjii kana maneedhaa Somaaliyaa Muqadishoo jiru keessaa miliqanii amma bakki jiran hin beekamu. Soomaaliyaan hedduu biyya ollaa ishee Keeniyaan namticha kana dhoksaatti jirti jechuun kan himataa jirtu yoo taatu jaarmayaan mirga dhala namaatiif falmu Amnesty Internationalis Mr. Janaan dhuma amajjii keessa gara Keeniyaa seenuu odeeffannoo qabaachuu hime mootummaan Keeniyaa nama yakka ajjechaan barbaadamaa jiru kana Soomaaliyaaf akka dabarsu gaafatee jira.
Keeniyaan garuu namicha kana bakka inni jiru quba hin qabu jechaan haaltee jirti. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii itti aanutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Injifannoon Adwaa injifannoo uummata gurraachaaf uummatoota cunqurfamoo kan mirkaneessee jiru hayyoonni seenaaf aadaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennan. Uummanni Oromoof geggeessitoonni tooftaaf gootummaan lolan waraanichatti kanneen hirmaatan Adwaatti akka injifannoon waraana Xaaliyaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhate irratti argamu qooda guddaa gumaachan jechuudhaan dubbatu hayyoonni kun. Naakoor Malkaatuu dubbisee Amborraa gabaase kunooti. Injifannoon dirree lolaa Adwaa injifannoo uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa qofaa osoo hin taane injifannoo uummata gurraachaa Afrikaatii jedhu barsiisaa fi qorataa aadaa fi seenaa Yuunivarsiitii Arsii Mustafaa Dashuu. Injifannoon Adwaa injifannoo uummata cunqurfamaadha jechuunis kan isaan dubbatan. Adwaan iddoo injifannoo uummata gurraachaa warroota koloneeffattoota yookiin weerartoota Itoophiyaa biyya keenya weeraruu dhufan gosaan biyyaan naannoodhaan amantaa osoo waliin ta'in uummanni Itoophiyaa yeroo tokkotti warroota koloneeffattoota Xaaliyaanii kan ofirraa itti deebisanii jechuudha. Kanaafuu Adwaa jechuun maalidha? Injifannoo uummata gurraachaa addunyaa kanaati jechuudha. Maal jechuudha? Meeshaalee humna olaanoo qabaniin Awurooppaanonni biyyoota Afrikaa kan akka Kibxaatti adda qoodachuuf yeroo murteessanii dhufanitti uummanni Afrikaa nu mo'atu sammuu jiru qabatanii yeroo dhufanitti uummanni gurraacha Itoophiyaa iddoo adda addaa irraa wal waamuudhaan biyya isaa kabachiisee jira jechuudha. Kan biraa immoo Adwaan injifannoo uummata cunqurfamaati. Injifannoo kanarratti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundinuu yeroo tokkotti bahee kan itti ofirraa qolate waan ta'eef uummanni cunqurfamaan kun sirni yeroo sanii ajaja waraana isaa fudhateeti yeroo tokko gama Adwaatti adeemu waan ta'eef achirratti illee waan injifateef uummanni cunqurfamaan kun uummata adii kan ofirraa fonqolchee jira jechuudha. Bifa tokkooti maali kun biyya tokko walitti akka qaban kan himudha jechuudha. Adwaan uummattoota biyyattii hundumaa kan wal faana hirmaachise ta'us gaggeessitootni waraanaa Oromoo hedduu kan irratti hirmaatanii jedhu qorataa fi barreessaa seenaa fi aadaa obbo Charnat Waaqoyyaa. Adwaa duulee uummata Oromooti jechuu hin dandeenye. Daangaatii hanga daangaatti abbaa Cibraa yookaan Raasaan jedhaman jiru yookaan Victoria jedhanii 11 keessaa 9 isaanii Oromoodha. Kanaaf gahee guddaa keessatti taphataniiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf Baalchaa Saafoo fa'aa, Atte Gorgis Dinagdee fa'aa, Gidijjaazmaa Kiristoona Sibuu Taayyee fa'aa Wallagga kanaatii handuushitee isadha. Gabayyoo Gurmuu fa'aa yookaan Balaayii Zollagee fa'aa. Kaabarra immoo jiru raayyaa keessaas immoo jiru. Isa illee bifa sadii isaan qabanii warri qawwee qabatee duule Kilenyaa jedhamu, warri uleetiin duule immoo Gindaballi jedhamu, warri ganaa baatee duule immoo jira. Bishaan fa'aan akka ganaa kana. Isaan kun immoo Qixxaaballee jedhamu. Maaragni isaanii yookaan du'aawwan isaanii maaliifi isaan qawwee du'e abbeenni qawwee hin qabne isaan dullaa immoo itti darbeetii waraana ture. Waliin ta'anii isaanii galmaan geessisanii diina sana isaan mo'uu danda'anii keessumaa dubartii keessaa han Maqalee irratti dursee Adwaa dursee han Xaaliyaaniitiin moo'isa Adwaa fi hanga'ee guddaa taphatee Xaayituu Buxulidha. Kan ture Xaayituu Buxul walee jechuudha. Isaan ofiitti isaa walee fa'iiti. Waraana kanaaf akka tokkummaadhaan ba'an wanti isaan kakaase maali? Egaa tokkummaanuma kana qofa osoo hin taane namni hundumtuu gaafa lattiitiin waraana sana akka injifachuu fi gaafa kaasanii namni qe'ee qabdu, namni lafa qabdu, namni sanyii qabdu, namni iddoo qabdu, iddoo keetti taa'uu fi biyya bushituu bushuu fi biyya jiraachuu hundi kee ni qabdu qawwee qabdu qawwee ni qabdu immoo meeshaa qabdu hundumaati iddoo kanatti argamtee waraana kana waan gochuu baannaan rakkinadha jedhee han jedhu darsiisuun sarara laaluu hin dandeenya. Kanaaf namni hundumtuu lafasaa qe'eesaa biyyasaa iddoo isaa weeraramuurraa oolchachuu fi duulee namni garaa tokkoon madaa tokko maleedha jechuudha. Namni akka isaattidha kan duule jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf Galataa Guttaa namni jedhamu jaarsi namni beekamaa waggaa 100 qoodaan nama jiraatedha. Nama kana qaamaan argitanii dubbistanii jirtu? Ani qaamaan dubbisee nan gaafadhe akka miti ani barreesse tureera. Nama waggaa 18 turani gaafa namooti Adwaatti galan jechuudha. Bara isaa immoo akkamitti yaadatu sitti fakkaatee barri isaa bara dingatee ture. Bara beelaati. Biyyi beelaa ture garuu dhimmi isaa dhimma biyyaati, dhimma lafaati, dhimma lafeeti. Kanaaf achitti duulanii dhufuu isaanii natti hime. Namooti immoo gaafa dhufan hin argeen ijjumaan eenyufaa jedhamu isaan jedhee isaa gaafadhe
jennaan amma fakkeenyaaf tulluun tokko jira amma jalluu jedhama jalluu makootii namichi naan jedhe inni tokko lammuu maccaatii naan jedhe lammuu maccaan jedhamu iddoon jira jecha gosa jedhamantichi. Waraana dirree Adwaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1888 adeemsifame irratti injifannoo geggeessummaa fi tooftaan loltummaa geggeessitoota waraanaa Oromoo kan itti mul'ate jechuunis kan isaan dubbatan barsiisaa fi qorataa aadaa fi seenaa Yuunivarsiitii Arsii Mustafaa Dashuu. Geggeessummaa loltummaadhaan waraantuu loltuudhaan fakkeenyaaf fardoonni Oromoo xaaliyaanonni yeroo san fardoota Oromoon akka itti darmaamee waraanu waan beekaniif waan arganiif loltoonni xaaliyaan yeroo fardoo Oromoo argitu ni beeksisee dhiyeessi jechuudha. Kanaafuu keessattuu loltoonni lafoo fi loltoonni fardaa Oromoo xaaliyaanii irra caalaadhaan kan barbadeessan isaaniidha jechuudha. Karaa biraatiin immoo tooftaa lolaa gorsa kennuudhaan kanaan dura uummanni Oromoo sirnaan darbe keessatti yookiin sirra keessa jiru sanitti baay'ee miidhamaa waan tureef lolaa waan tureef ofirraa sirna bulchiinsa miliq waan ofirraa qolataa tureef akkaataa lola itti loluu fi gootummaa Oromoo kanas mootummaan miliq waan beekuuf tooftaadhaan itti fayyadamaa ture jechuudha. Loltoota yeroo san beekaman keessaa kanneen seenanii lolanii kennaaf ambaalaa irratti turaarii gabayoo gurmuu loltoota 1814 hoogganuudhaan xaaliyaanii cabsuudhaan baasee jira. Kan biraa immoo xaayituu butul loltuu gorsituu fi tooftaa lolaa kan kennaa turte fakkeenyaaf bishaan irraa dhaabuudhaan maqalitti tooftaa cimaa kan gaggeessaa turte isiidha jechuudha. Kan biraa immoo Nugus Mikaa'el Aliitii yookiin Muhammad Aliitii innis gaggeessummaa olaanaadhaan loltoota Oromoo Holloo fi kanneen biroo illee qabatee waraana kan turedha jechuudha. Daajasmaach Baalchaa Saafooti isaan kun gaggeessummaaf hooggansa lola fardaatiin bulufiidhaan waraana gaggeessuudhaan namoota xaaliyaanii barbaachisaa turan yeroo sanitti beekamu keessaa maqaalee hedduu qaba. Fakkeenyaaf gabayoo fudhattee jarri maal jedhaniini gootummaa yoo isaanii ibsanii gabayoo Dumootii Tatakkaa Baalchaa Madf Aggalbaabaach Bichaa Labichaa jedhaniif Daajasmaachaan yeroo lola Adwaa fi yeroo waraanni xaaliyaanii lola lammaffaa irratti turan 1936 yeroo sanillee nama hirmaatee jechuudha. Nama yeroo lama xaaliyaanii ofirraa deebisuudhaan lola cimaa irratti hirmaataa turan gootota Oromoo akkanatu jira jechuudha. Guyyaa Adwaa kana yoo yaadannu mootichaa fi mootittii qofa fakkaatee ooluu osoo hin ta'in warroota gaggeessummaa waraanaa kana gaggeessaa turan jagnummaa isaanii akkaataa isaa itti lola gaggeessaa turan yaadachuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu Adwaan sabni tokko itti ayyaaneffatu osoo hin ta'in kan keessattuu uummanni Oromoo itti cabee itti cichee biyya kana ittiin ijaare kana ayyaaneffatee yaadachuu qaba kan jedhu yaadan qabu. Injifannoon Adwaa dhaloota har'aafoo maal akeekaa jechuun hayyuulee kanneen gaafannee jirra. Dhaloonni haaraan maalidhaa namni yeroo hundumaa eenyummaa isaa fi lafee isaa fi lafa isaa waraanu ta'uu isaati. Kanaaf eenyummaa isaa fi lafee isaa fi lafa isaa ammallee taanaan abbaan fayyuutti dhufnaan ofirraa ta'uu isaati uummatichi ani agarsiisu. Dhaloonni boruus immoo kana biittii kana tokkummaa ishee eeganii jiraachisuu barbaadu jechuudha. Eenyummaa uummataa fudhachuun dirqamadha jechuudha. Tokkummaa uummataa eeguun barbaachisaadha. Tokkummaan uummataa immoo inni eegamu eenyummaan isaa iddoo isaa irratti bakka isaa irratti lafa isaa irratti yoo eegama ta'e inni kamiyyuu karaa beeyyuu dhufee mo'uu hin danda'u. Injifannoo Adwaa irratti tokkummaadhaan sabaan amantaadhaan osoo waliin qoodin garaagarummaan keessaa osoo illee jiru tokko ta'uudhaan diina biyya isaanii weeraruun dhufe gurmuu tokkoon deemanii ofirraa faccisanii jechuudha. Kanaafuu rakkoolee nu keessa jiru akkuma jirutti furataa deemuudhaan rakkoolee biyya ambaa irraa nutti gama keenyatti aggaamaman karaa adda addaatiin jechuudha. Ofirraa qolachuudhaaf yeroo hundayyuu qophii ta'uu fi rakkoolee keessaa rakkoo alaatis bakka kennuu akka hin dandeenye fi yeroo hundayyuu miira mo'achuu wal dhageeffachuu biyya kana ittiin eeguu guddisuu ammas nu qabdi. Akkuma kaleessa biyya kana nutu gaggeessummaan illee haa ta'u karaa adda addaatiin dursa keenya bahuu qabna. Gaarreewwan Adwaa afaaniin kan dubbatan ta'e fardoolee Oromoo gootota Oromoo achitti dhuman takka takkaan maqaa dha'uu dandeessii jechuudha. Dhiiga caccabsanii maqaa ragaa bu'uu dandeessii jechuudha. Kanaafuu daangaatti biyyi sun siin ijaaramtee fudhachuu qabna. Rakkoo keessaa immoo waliin fudhachuu qabna kan jedhu qabu. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amburraa. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee Leencoo Gammachuu kanaanin gama kiyyaan nagaattedha. Egaa walleen sun xumurame booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Sagantaa keenya boodatti walitti deebina. Nagaata. Sentatu simi karajanai Rachilama biyo ya hortuko magalana daktare Rachilama dinwana fiko magarana raftare Yada sena ke ya hortuko senar bagadite Yada siyu nafsu ana fiko ya shema chagarite Arreni ko tuka
Sarara.